harka fuunee daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan qophii Dr. Gogoleedha. Ani keessummeessituun teessanii seenaa Jinjimoon jedha. Har'a keessummaa guddaa qabadhee isin dhiyaatee jira. Ana wajjis kana jiru artistii beekamaa kan yeroo xiqqeenirraa dhageeffachaa guddannee hawwiidhaan laaluuf kan turre kan karaa fagoorraa dhufeen wajji argame obbo Kadir Said jedhama. Baga dhuftee siin jedha. Bagaan eedee siin jedha illee. Yaa karaa fagoo ammas waan ta'eetiin misoota irraa si dhufteettee karaa fagoon dhufteettee biyya kana akkam jaallattee durammee sanis gaafattee jedha. Chicaagoo kana bareedaadha. Lafa dheertuu taa'eeti muuviitti daawwachaan ture dur naannoo Afrikaa yeroo ture jechaadha. Chicaagoon bareedaadha lakki Chicaagoon namatti tola. Garba galaanaatti wajjii walitti hidhaadha walitti dhiyaataadha. Lagarra jirti magaalaan sidhaa magaalaa bareedduudha nama gammachiifti jechuun danda'a. Amma jannata addunyaa jenna. Mee bakka dhiyootoo baay'ee sinaa subsiisine anis hin beeka seenaa hangis xiqqoo dubbisin jira. Mee daawwattoota keenyaa fi maatii xiqqoo nuun ibsine mee nutti himi. Ati eenyu Kadir Said? Dhugaadha ati na beektaa argaan immoo wallisaan akka harree adiiti halaalaa mul'ata. Namni hedduun na beeka ani immoo nama hin beeku ta'a. Sagaleedhaan na beeku. Kadir Said wallisaa Oromooti. Wallisaa Oromooti xiqqeenya kootirraa kaasee nama walleedhaati wallimaan as ga'e jechaadha ani wallisaatu nama as ga'e. Maaltu jalqaba maaltu walaloo sirbatti si oofee jedha akkamitti jalqabde weellisuu maaltu si kakaasee jedhe. Sirba kanatti kan na kakaase ani sirba aadaatiin sirbaa ture beektaa? Sirba aadaatiin sirbaa ture baadiyyaa keessa yeroo jiru jechaadha. Sirba aadaa kana utumaan sirbuutiin magaalaa seene. Achiin booda egaa muuziqaa wajjin sirba itti fufee jechuudha. Xiqqeenyumarraan sirba jaalladha. Magaalatti eegaan galee booda ammoo muuziqaa waliin sirboota kaaseetaa hamma 11 moo akkana sirbeera. Kana eegaan magaalatti seenee jechuudha. San dura ammoo baadiyyaa keessatti sirboota aadaa loomniin tiisaa ture, ooyiruun qotaa ture, dubaraaf dardara gandaa wajjin sirbaan ture. Yeroo lafa qonnu yeroo bishingaa tumnu kana irratti bobba'ee ture baadiyyaa gaafaan jiru. Achiin booda ammoo eegaan magaalaa galee booda sirbumarraan jira jechaadha. Dalagaan koo sirbuma ani wallisaa Oromooti. Mee kaasetta 11 sun baay'eedha. Baadiyyaatti sirbaa ture jette. Naannoo keessanii namni walitti bahee sirbamoo akkamitti gaafa jalqabaa kana baandiitu jira timokolee isin qabemoo maaltu sirba jalqabaa isin? Baadiyyaa keessa aadaadhaatu jira jechuun namni baadiyyaa kun aadaa qaba. Hawaasni kamuu aadaa qaba. Baadiyyaa namni jiru kunis dargaggoo fi shamarran waan sirbanitu jira. Sirba adda addaa kan aadaadha. Kan durirraa Oromoo durirraa as ga'e jechaadha. Durii manguddoon dur waan sirbanitu jira. Hellee taphata durii dardarii ni dhiichisa. Hellee maa jira. Ragadaa jira. Shaggooyyii adda addaatu jira. Kana ijoollee gandaati wajjin irratti shaakalaati kan as geenye jechaadha. Akkamitti mana muuziqaa ni dhaqxe moo akka isii yaamani moo akkamitti mana muuziqaa kaasitta jalqabaa kan akkamitti baafte? Kaasitta jalqabaa yeroo tokko bakka aruuzaa tokkotti jechuun mana cidhaatti Alii Shabbooti wajjin hangafa keenya sirbituu Oromoo guddaadha. Alii lamaan maqaa dheeraa qabu beeki. Alii Birraa, Alii Shabboo. Alii Shabboo tii waliin mana bakka cidhaa tokkotti wal argine akkasitti sirba Alii Birraa tokkoon sirbee yeroo sana. Sirba Alii Birraa bakka cidhaa sanitti. Sana dura sirbeen beeku. Akkasitti ati rakkee sirbuu ni dandeessaa wallisaa ta'uu dandeessaa naan jee na kakaase. Ali Shabboon akkasumatti isaa wajjiniin shaakalaa guyyaa sanarraa eegale kaasetta adda addaarra Ali Shabboo waliin sadarkaa amma jiru kanarra jira jechaadha. Naannoo dirreetti kun? Dirree Dawaatti. Dirree Dawaatti. Kaasetta achumatti baaftee moo Finfinnee dhaquu qabdaa turte? Kaasenni achumatti mana reediyoo Hararitti bakka itti saansurri godhamu. Sana booda immoo Dirree Dawaa konyaa Dirree Dawaa keessatti nama sakatta'uutu jira wallee kana akkasitti sanuma keessatti as dabarree jechaadha. Sirba kan hin beekne hin jiru. Sirbaan hin sirbine hin jiru bakka baay'eedhaan. Sirbi kan kee jalqabaa maal ture?
Natti deebite xiqqoollee sirba abaabootiin irraa naaf faarsitu uummata keessumoo keenyaaf. Sirbi kan koo kan jalqabaa sirba aadaa ture. Abaa'oon walakkeessa 1991tti bara chaartarrii uumame sani abaa'oon kan sirbame. Barriin qopheesses bara sani barri bees bara sani. Sirbi kiyya sirbiin tokkoffaa uummanni ittiin na beeku. Gararaasiyaa maakaalee lookoo naannoo maamaa kootuu gaamaa koo jaalaltii tuunfaala ajaa'ibaa qabdi sumaanaa fakkaatti taniin harkee hundi waa wal garraan jenne daangaash walaa gaarree hamdii leeymaan walaa gaarree hamdii. Sirba kanaan eegalame. Jalqaba kanaan eegalame achiin booda sirboota adda addaa kaasitata shimbiraa ayyaan tuufaa oduu dharaa dhugoomsitee na agarsiisu booddee teefaa farshoo hanfatanii machaa'uu faa obboleessa kooyaa garaa gudee faa uffata daaree dheebodhee agabee faa deemneeti aabaa'otti dhufne jechaadha. Aabaa'otti yeroo dhufnu yeroo chaartaraasi waan takkaa argineen beeynee as bahe barasan. Sana dura gaa afaan muqawweetiin oluu kennu yaasaa ture egaa jechuudha. Habashaan gabroonfataan habashaadha. Mootummaan gaa jechuuf hin jiru uummanni keenya wanni kun waan kiyyaam jennee wanni itti maxxannee itti jaalalaan hojjennu hin jiru. Wanni gammachuu hin daleen hin jiru. Egaa gabroonfataanis akkuma nama gabroome tokko itti jiraachisutti kanumatti waliin jiraachaa turre 91 waan haaraa tokko as bahee waan nama gammachiisu. 91 bilisummaa Oromootu dhufe bilisummaa waan jaansan santuu yeroo san gurra namaa irrattis ijaafis waa babarreessuu irrattis qubee afaan Oromoodhaa san dura yoonii fi sirratti argansee ajjeesan. Oromiyaa jecha yoo sirratti dhagansee ajjeesan. Sigalee kanaaf barasa waan haaraa tokko dhufe achirratti gaa aabaa'oon eega dhufee aabaa'oon qabsaa'onni bosona turan dhaabni kun eega uummata Oromootti ol bahee booda aabaa'oo sirbuun barasan dhufte. Aabaa'oo azalaa falmata abaaboo yaa faajii falmata abaaboo faaboo ibsaa karaa walabumaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoo taasi qofaa walabumaa tiyyatiin nadaka gabrumaa fi miidhaa jaarraa tokkoof ture iddaan fonqolchitee darbuuf gaamaa qilee diddaa gabrummaatiif qabsoon si biqilee dhiiga goototaatiin leellisee si tolee duskan Oromoota fonqolchaa gabrummaa kulkataa Oromiyaa xumuraa dhimamaa ibsaa karaa walabumaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoo taasi qofaa walabummaa tiyyattiin nadaqaa. Yeroo san jechaadha yeroo san sirbi kun sirbame hamma ammaatti gammachuun sirbaa jira. Inni beeka ani xiqqoodha yeroo sirbi sun dhagahu hin beeka. Sirbi suni qaama keenyaan tokko ta'ee yeroo san akkuma ta'etti nuti xiqqoodha abaa'oon nuti abaa'oo turre. No abaa'oo jechuun dhaabaa osoo hin ta'in nuuf waraana nuti waraana abaa'oo turre abaa'oo jaalanna. Adda bilisummaa hawwii keenya turre xiqqoo taane jechuudha. So isin immoo ija banaatiin yeroo san magaalaa keessa karaa naannoo dirree jirtu yeroo san illee moo Finfinnee ol dhufte yeroo kana. Hundi filan dirreedariin filan. Baik kan. Sika orang. Jai.
Kuru rangga kasa. Tus. Buka kasa, mana sini kun? Simmaganjena wobo, simmaganjena, simmaganjena wobo, simmaganjena. Haylo, 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 haylo.